Umriin dubartoota maaliif hin dabalu? Dubartiin furdoo malee guddoo hin qabdu jaan beekte. Baala fira cabsuu waan jedhamu takkaa jira beekta. Yaa walitti gaara qeerooti yaa wallaahi hin beekna qeeroo waan jechuu dandu laata maal jechuudha. Tasii tana baala irra cabsitee an nama kana istooriin tuniif hin jirtu. Ayyee. Dabana kana istooriin harka kana qofa if keessee haani jiraani. Ayyee. Qajeeluma haruma siidaa himatanii anna foonuti hin foonu. Kana yattaati qajeelaa himatanii. Qajeelaa himatanii yookaan hin foonu bar wanni tun nu dhibdee bar. Gaafii gabaabduu takkan si gaafadha. Hayyamamaadha. Hayyamamaadha. Hayyee. Yeroo hedduu umriin dubartootaa maaliif hin daballe? Umriin dubartootaa maaliif hin daballe? 16, 17 akkanumarra ta'anii 10 keessaa hin baane yeroo hedduu. Mee maaliif hin daballe akka jennu? Dubartoonni yeroo umrii isaanii jechuun dubartiin akkuma Oromoon baatu guddoo hin gattiin furdoo malee guddoo hin qabdu jaan beekte. Umriin isaanii ammaas waggaa 17, 18 haga feete ummaan tiyyaa yoo biyya tana dhufte jechuudha. Umrii isii xiqqeessiteetuma jechuudha. Maali beektaa? Ijoollee bareedduu biyya tanaa tana qalbii fuudhu. Kunis harkaataan wali jeeqa. Jallatee qaamire kana qalbii fuudhu deemte maal? Maali beektaa? Yeroo jalqaba biyyaa kaatu maali beektaa? Ilmoo dhalee jeefin immoo karoorri siidha. Ilmoo dhalee jeefin immoo achi deemeetiin xiqqaa qacalee ajaa'ibaa kana lukkisaa jettee karoorfattee biyyaa baatee sillaatti waan moo. Kana jechuudha. Kana wanni isin umriin si dabalamuu fi akka hamilee fi godhuuti. Baala fira cabsuu waan jedhamu takkaa jira beektaa. Heerumtullee maal beektaa? Dubrummaan lama jan. Takka jaarsan namarraa balleessi. Takka immoo ilmoon namarraa balleessi. Kanaan kana keessaa takka baddee taanis akka hin banne jechuun eeguma fuudhee booda gurbaan sana harku malee dirri biraatu fakkeenyaaf kabiyya biraatu kabiyyarraa dhufe kajaartii qabu namni meeqa mudannoo kanaa iddoo nagare jechuudha. Maali ni beektaa? An hin dhalle an dhaleetiin jira tokko bichaan qaba. Tokkichaan sana ijaartii tiyya wallolleeti wal kassasnee abbaa kiyyaa kassaste haatee baatee ilmoo fi ni'imaa rabbii ta'ee rabbiin kanneef tana dho'isanii jechuudha. Walumaa galatti isaan hundinuu akkamitti qalbii namaa hannaa akkamitti nama bira jiraatan isaanii umriif xiqqeessus kaammoo hin dhalle jedhus hundi isaaniitu aybii fakkaatti ni'imaa rabbii aybii fakkaate. Kanumaa walee wanni biraadha. Galatoomii kalaas gaafii bareedan waliin deebifte nu galatoomii jiran fakkaate. Yaa walitti gaara qeerooti yaa Ayyee maal jidduun hin kaasini qobsine gaafii tana si gaafadheetiin achi booda diidhana fakkaate garuu. wallaahi hin beekna qeeroo waan jechuu dandu laata maal jechuu dandu. Mee umriin dubartoota maaliif hin daballe? Wallaahi umriin dubartoota tokko wanni hin daballeef maali ni beektaa? Isintu yeroo maraa akka nama qaqaccee gartee silaa bosota guutuu namaa ni beektaa mere. Kana wajjin bashannantee jiraachuu fakkaata kalaaf filattee dura. Umriin fi wanni hin dabalanneef boshoqa wajjin jiraachuuf jechuudha. Boshoqa wajjin jiraachuuf siin kalaasa alaa hundaafuu siin dirqamni wanni si nama guddaa himachiisu hin jiru. Tasii tana baalarra cabsitee an nama kanaati an nama akkasiiti jee waa'ee isiitirraa si himte si odeessitee silaa akka atiin ziyaadaa gartee isii tana gartee ziyaadaa jira. Wanni yeroo hedduu ammas heerumanii dhufanii fa'aa asitti heerumanii biyya dhalanii fa'aa dhufanii deebinee hin dhalle jedhanii waan kana awwaalan. Ati mee waan kana akkamiin ilaalta? Wallaahi waan tana irra gaheetiin beekaa. Bas isiin wanni waa'ee hottuu as garagaltee hin dhalle jettee kana si taasistu maali ni beektaa? Akka ati gammachuudhaan gartee maali? Dabana kana fa'aa duuba kanatti dur istooriin tuniif hin jirtu. Dabana kana istoorii sana atis harka kana qofa if keessee haani jiraani. Duuba kana samii xallaattee akka ati jiintu si maddii dhaabbattu. Jajallattee. Mukki wallee nuka biyyaa lan fa'aa akkas ilaalee isheen namatti fakkaatti. Bara akkanumaanuu waa ilmoo sanarraan fagaattu baay'ee. Wanni isiin akkasitti dilii ishii tana hunda baala ofirra cabsituuf tanaaf. Yaada nuu kennitaniif baay'ee tokko galatoomaadha. Galatoomaa. Gaafii takkan si gaafadha. Waan yeroo hedduu dinqii namatti ta'u. Mee umriin dubartoota maaliif hin daballe jettee yaaddaati? Umriin dubartoota baay'inaan kalaas wanni hin daballeef maaliif jennaan kalaas dhiirtii Suudi Arabiyaatiin keessa jirtus dhiira bakka ijoollee qaqqacalee tanaa jira ni beekta. Kalaas ijoolleen tun haanuma fuutu jechuufi akkasitti gaa'oo ni jiraami bas akkanatti umrii qabanii ifimanii waan san ta'eefuu gaaboo qajeeluma haruma siidaa himatanii anna foonuti hin foonu. Kana yattaati qajeelaa himatanii. Qajeelaa himatanii yookaan hin foonu bar wanni tun
nu dhibdee bar hoggalaalle waan kana fakkaata intalti takkaan xiqqoodha naan jedhe kanaan dura hogga silaa wallahi ji'a afurii ol wal janaa jenne hogga wal janaa jenne akkasitti gaa walitti dhufnu hoggan fiidoo anas baasu milyoon amma saamma kadiir kana ballattii beeyta milyoon amma kadiir kana ballattii waan kana ta'eefuu gaa hogguun laalu ifirraan akkasitti bakka garaan na dadhabeetin fumarraa dhiise boo kanaaf hin daballee sababaan isaan hin daballeef kanaa jetta kana gaa wanni isaan mee warri biyyatti heerumanii dhufan ilmoo faa dhalanii ka dhufuu jira warri ilmoo dhale sunis biyya sanatti ilmoo san ni dhoyfatan maali rakkoon dhoysaniifoo biyyatti dhalaniit as dhufanii dhossa as dhufanii ilmoo san dhoysan maaliif yoo jette sababaan ishiin biyya dhaltee dhuftee ilmoo dhossitoo ni beeyta bas gaa asitti yoo gartee mucaa xiqqaa kana heerumtee ilmoo san ka biyyatti ishiin dhaltee ka dhaga'u taate gartee taanii bultii ishii tanaa diigamaa taate lammaffaa yoo gartee gaa mucaan sun gartee ka ummaatiyya edaa ummaantiyya deemtee kaninan achi daaraa ishii eeggadhu asitti ka biraa heerumte yoo ka jiru dhaga'u taate rakkoodha mucumte sunuu gaa gaafa asii biyyatti waliin gabbu'an booda ni baqtee saaman giddumaanuu yeroo wanni sun kata'u jettee ati yaaddu bultiin sun galmani geessi jettee yaadda reetu waan kanarratti. Bultiin gaa beeyta garuu bultiin kijibaan jaaramte amma gaa kijibaa as keessa jira beekte hagamta akka deemte jettee yaaddu bultiin sun. La bultiin kijibaa yoomiyyuu bakka hin geessu. Yaada nuuf fannitaniif baay'ee galatoomaa isiniin jedhe. Isinillee galatoomaa waan asirra naaf erteef.